Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota iftuutuub jala jirtan akkam jirtan miseensonni koo baga nagaa jiraattan bakka jirtan nageenyi rabbii simbiraa jiraatu isiniin jecha har'a mudannoo haadha faaxee mudatee akka irraa barumsa argattan gorsa gabaabduu qabadhee isinii dhufee jira. Warroonni biyya hambaa keessaa gara biyyaa deebitan jechuudha. Akkasumas warroonni kaargoo maqaa isaatiin ergitanillee akka irraaf qusattan asumaan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Maal jennaan wanti obboleettii teennaa haadha faaxee mudate nama kamuyyuu horroota boruu biyya ormaatii gara biyyaa galaniifis akka barumsa tahuuf mudannoon kun isii mudate jechuudha. Isii rabbiin baasee jira. Namni tokko keessummaan kabajaa qabdii mana namaa erga dhuftee mana namaatitti mana ofiititti kan nama nyaatu namaa miti saree malee jechuudha. Sareetu mana qe'ee ofiitti nama nyaata malee namni qe'ee ofiititti nama nyaatu. Kanumaaf jennaan horroonni gara biyyaatii Kadir taaskii hojjetaa. Kadir taaskii isaatti bilbilanii akka boolirraa nu fuudhetiin gara manaatti nuun galu jettanii sammuu keessan keessa kaayattan. Amma durallee jechuudha namni taaskii isaatiin galu hin jiru, namni mooyituu taaskii isaatti fayyadamaa ture hin jiru. Garuu ammoo bara baranaa kana keessa ijoollee yeroo gara biyyaa achi galtu isatti bilbilatti. Amma durallee mucayyoo arsii takka jechuudha akkanuma boolirraa fuudhee galeen itti bilbilatte. Achi booda warqiin haadha manaa isaa badee jennaan mucayyoo takkatti namni gosa fi aanaa hunda keessa hattuun inuma jira. Haa ta'u ammoo nama tokkichaaf jedheetiin gosa hunda arrabse aanaa hunda arrabse jechuudha. Arsii warqii isaa kana fuudhee jedhee namni itti ergate hin jiru. Garuu ammoo inni walitti qabeetiin arrabsee arsii hattuu jedhe akkasii qaneessanis jaarsonni iddoo seenteetiin dubbisan qabbana buufte. Har'allee ammoo micattii biyya ormaa keessa turtee biyya keessa hin beenne waa hundumaayyuu hin beenne hattaa maallaqmallee maallaqni yeroo isiin biyyaa baatu maallaqa biraatii amma immoo maallaqni sunillee jijjiiramtee wantoonni hundi itti jijjiiramee isii biyya namaa keessa hoggaa 9-10 turteetiin gara biyyaa deebite jechuudha. Haati faaxee namni kamuu hin beeka. Isii san irratti gocha akkanaa raawwachuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Maal jennaan micattiin tuni takii wanta isiin isatti rirriiqattee isa bira galtee nama kiyya soddaa kenna nama kenna jetteetiin isa bira galtee achi boodallee ammoo gara maatillee galtee isa biratti as deebite. Namni waa rakkatu malee mana abbaa ofii qe'ee abbaa ofii dhiisee isa biratti hin deebi'u. Takii maatii isii keessa rakkoon jiraatu mala takii haadha dhabuu malti. Haadha yoo hin qabne ittiin tolu bakka sanii deemuu isii feesisa malee humaa qalbiin isii keessumattuu nama biyya ormaa ture hedduu sammuun isii raahaan argatu. Micattii tana takii waa rakkatteet isa biratti deebite. Ammoo akka isiin yaaddee akka isiin nama kiyya jettee isa amantee isa biratti deebite hin taane fi kan isiin dhiyana godhattee wantoota akka seera arsiititti nyaata akka caccabsaa itittuu wantoota garaagaraa qabattee mucaa kanatti deebite akka firaatitti jechuudha. Akkuma aadaatittuu akkasuma namni fira ofii yoo bira dhufu kabajaan dhiyana godhatee akka gaariitti bira dhufaa isiinis akkasitti bira dhufte. Garuu isii kabajaan akkasii bira dhufte san kalmaa takkatti inni haadha manaatiin jedhee haati manaa isaa deebii takkaa'uu malsii itti deebifteef haadha manaa san keessummaa san irratti dha'uunu dursa kunuu dogongora jechuudha. Haadhuma manaa isaa sanuu keessummaa mana jirtu saniif irra taruufii qaba wanta san yoo isilleen dogongorte yoo isilleen itti balleessite keessummaa mana isaa jirtu san kabajee irra dabruufii qaba. Qaniisan takii keessummaan sun yeroo irraa galte maaliif waan akkanaa hojjetta keessummaa irratti namni kun keessummaadha mana kiyya jiraa nu bira jiraa akkamitti isa biratti isii biratti waan akkanaa naan jetta haadha mana tiyyaa jedhee achi booda gaafatuu qaba malee ol ka'ee osoo keessummaan amma dhufteetiin keessummaa sanuu keessummeesseetiin hin jedhini ol bararee keessummaa san bira achi tareetiin isii rukutuun qabu jalqabumaa jechuudha. Isa kanallee dogongoree ammoo
namni yeroo wallole addaan nama qabu idduu nama seenee nama guddas ta'ee daa'imas ta'e namni tokko erga namni tokkoof namni tokko wallole idduu namaa seenee yoo addaan nama qabu akkuma aadaa kamittuu akkuma aadaa naannoo kamittuu kabajaa qaba namni sun daa'imas ta'e guddas ta'e erguma addaan idduu seenee addaan qabeeyyuu namni dura wallolaa jiru sun kabajaa nama idduu seene saniif holdhiisa. Sababa namni idduu seene saniif qabbanni bu'a. Namichaan dura wallolaa jiru sun addaan dhaabata jechuudha. Maaliifuu akkuma seeraatittis ta'e akkuma aadattis ta'e namni addaan nama qabu kabajaa qaba. Inni immoo erga isiin adda jaarsaaf erga inni haadha manaatiin ol dhabe isiin erga idduu seenteetiin addaan qabde jalatti na qabdaayii jedhee isii tumuu qabu. Maaliif jechuudha. Sababni isii tumeef immoo takkii dura aara garaa keessaa qabaachuu fi mala hin beekamu. Garuu namni yoo argattachi ilaalan akkana jiru kun keessatti hoffaa ta'uun immoo yitu kun rabbiin waa hunda ol qixxeesseetiin ol bira namaaf hin kennu. Haa ta'u ammoo kadir dhugaa hedduu kabajaa ofirraa buusee jira. Hedduu waan salphinaa dalageetiin jira. Tokkoffaa osoo keessummaa mana jirtu haadha mana isaa rukutuunu salphinaa. Lammata haadha mana isaa erga rukutee isiin addaan qabde keessummaa mana isaa jirtu sanuu intala warra soddaa dhaanuun rukutuun kunillee salphina safuudha. Kanaafuu jennaan wanti barumsa fudhattan warroonni gara biyyaa takkii maatiin keessan fagoo jiraachuu danda'a. Sa'aatii 4-5 deemanii Finfinnee dhufan ta'a. Warroonni akkasii maatiin keessan biyya Finfinnee irraa fagoo jiran fakkeenya akka Jimmaa akka Harargee kunniin fagoodha natti fakkaata. Garuuyyuu warroonni akkasii nama bira qubattan yoo hin qabaatiin namni dafee isin fuudhu sa'aatii 1-2 keessatti achi qubatanii isin eeguu hin dandeenye yoo jiraattan ta'e nama addaan baasatii hubadhaatii eenyu bira qubadhaa eenyu bira qubachuu dhiisuu naa wayyaa eenyutu naa Kadir naa wayyamoo nama biraa bira qubachuu wayyaa jettanii mucayyoo tanarraa immoo barumsa fudhachuu qabdanii nama isinii ta'u bira qubadhaa. Takkii ammoo osoma asii yaabbatiin osoma asii dophilaan hin ka'inu maatii keessanii bilbilattanii sa'aatii akkanaatitti dophii ka'aanaa yeroo akkanaatitti bararra waan ta'eef achitti nu eegaa jettanii maatiin keessanillee dafeetiin yeroo achii ka'eetiin achitti isin eeguu danda'a jechuudha. Kanaafuu buleentiyyaa of eeggadhaa of eeggannoo godhaa ofillee immoo bakka kabajaan qabne dhaqxanii ofillee of hin salphisinaa. Gurra maatii keessanis ta'e gurra keessanis eeggachuun dirqama isiniin jechuu barbaada. Kanumaan hunduma keenyaaf iyyuu jechuudha. Haati faatee barumsa nuuf taatetiin jirti. Ammoo namni isa bira galuudhaafis taaskii isaa yaabbatuufis nama tokko nama maatiin isaa badhee jiru irraa fagoo jiru nama dafeetiin Finfinnee dhufee fuudhuu hin dandeenye yoo ta'e malee namni isa abdatee taa'u jirallee natti fakkaatu. Nama tokko yoo jiraattanis ta'e immoo of eeggannoo godhaa barumsa fudhadhaa mucayyoo tanarraa isiniin jedha. Kanumaa obboleeyyan tiyyaa namni yoo soddaatiif kabajaa qabaate yoo soddaaf kabajaa qabaate gaarii miti. Shamarran ta'e keessumattuu naannoo kiyyoo heerumtan namni kamuu hin heerumaaf dhalatee fuudhaaf dhalatee garuu ammoo naannoo keessanii dhiira naannoo keessaniitti heerumaa malee dhiira naannoo biraatitti hin heerumina. Maaliif jennaan Arsii keessas dhiirri guutee jira. Innis osoo Harargee fuudhee isiinis osoo Arsii heerumtee wanti kun hagana nama mudatu. Maaliif jennaan loqonni kennayyuu garagara. Amma wanti Harargeetti akka fedhanitti ittiin haasa'an Arsii yoo dhufan immoo waan saalaa waan qanfachiisaa ta'uu danda'a. Wanti isaan itti fayyadaman nu biratti immoo qaanyii ta'uu danda'a isinii galee. Wanti Arsiitti immoo akka barbaannetti akkuma aadaatitti waan immoo Harargeetti immoo waan qaanfachiisaa waan safuu waan nama saalfachiisu ta'uu danda'a. Loqonni keenyas garagara. Maybe mucaan amma wanta mucattii jedhee arrabse kun loqoda Harargeetitti aadii ta'uu danda'a. Akkuma barbaadanitti fayyadamuu danda'an aadaa isaanii ta'uu danda'a. Garuu ammoo Arsii yoo dhufne immoo waan akkasii soddaatii keessummaan jechuu miti.
haadhuma manaa ofiitinu nama biratti waan akkasii jedhanii arrabsuu waan akkasii jechuun qaanyiidha. Harargeetti immoo itumee fi aadaa isaanii ta'uu danda'a. Kun aadaan namaa kun gargara akkuma loqonni keenya gargara aadaan haalli ittiin jireenya namaa ittiin bulmaata logaa namallee gargar ta'uu danda'a. Kanaafuu ammoo namni keenya osoo shamarran ta'e keessumattuu shamarran ta'e arsii kaatee jimma heerumti, jimmaa kaatee arsitti heerumti, arsii kaatee harargeedha itti. Garuu namni kam Oromoodha, garuu kun hundinuu Oromoodha. Ammoo osoo arsiinis arsima heerume, harargiinis harargima ofiitii heerume, jimmallee jimmama ofii osoo fuudhee bareeda. Amma rakkoo biraa osoo hin taane hundi keenyayyuu Oromoodha. Garuu ammoo bakka loqoda keenyaa kanatti gargar waan taaneef yoo ammoo aaree nam jaarsaaf jaartii yoo hollolte jecha tokko waliin jette, yoo inni jecha tokko isiin jedhe jechi sun biyya isiititti fakkeenyaaf qaanyii ta'uu danda'a, safuu ta'uu danda'a. Isa biratti immoo rakkoon qabu ta'uu danda'a. Wanta tokko ammallee isii yoo isaan jette isaan biratti micayyoo tana biratti naannoo micattii tanaatitti masalaan rakkoon qabu ta'uu danda'a. Ammoo namicha biyya namichaatitti immoo itu qaanyii ta'uu danda'a. Wanta akka safuuti ilaallamu ta'uu danda'a. Wanta namni namaan arrabsu ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafuu ammoo osoo filatamaan osoo naannoo ofiitti heerumanii irra filatamaadha jedha. Kanuma waan hojii turtaniif galatoomaadha. Chaanaalii Iftuu Tuub subscribe, like, share gochuudhaan viidiyoo hamma dhumaa dhageeffachuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleeyyan tiyya hedduu isin jaalladha. Waan hojii turtaniif galatoomaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaanaalii Iftuu subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bye bye.